Mee akkas jedhame ani waaqayyoof waaqayyootti dhaladheedha. Seera uumamaa boqonnaa 1:26 dhanna. Wanti dinqisiisaan dhalachuudha. Miraakil ማለት መወለድ ነው። ሰሩ በአማርኛadhaan መወለድ dhalachuun dinqiidha isa jedhamee dubbatamu. Wanti dinqisiisaan dhalachuudha jedhanii itti fufaa. Wanti dinqisiisaan Waaqayyo biyya lafaa kana keessatti akka dinqitti uume yookiin akka ajaa'ibsiisaa godhee sammuu namaa olitti ammarraati sammuu beektota addunyaa qaban keessaati sammuu isaanii garraa ta'e guddaan dhimma dhalachuutidha. Dhimma dhalachuu irratti gaaffii addunyaa kanaati. Lola qorumsa addunyaa kanaati. Dhimmi dhalachuu akka dinqiif ajaa'ibsiisaatti akka dhalatuuf kan godhe waa'ee dhalachuu Gooftaa Yesuus Kiristoos yookiin dubbii Waaqayyo maal akka jedhu kutaa afuritti waliin qoonnee ilaalla. Seeruma boqonnaa 1:26 irratti Waaqayyo waan hundumaa uumee ka'eetii kottaa nama waan nu fakkaatu nama uumnaa jedhe. Nama uumnaa jedhe. Nama uumna gaafa jedhe sana dura namni kun eessa ture? Namni Waaqayyo uumu wanti Waaqayyo fakkaatu kun eessa ture dura? Dhoqqee irraa tun xaxafamin dura namni eessa ture gaafattan mul'ata Waaqayyo ture. Sammuu Waaqayyo keessa akka ture hubadha. Sammuu Waaqayyo keessaa wanti ture tokko waan isa fakkaatu tokko uummachuudhaaf Waaqayyo sammuu isaa keessatti nama kan jedhamtu akkamitti akka jiraatu eessa akka ta'u maal akka hojjetu maal akka barbaachisu hunduma isaa sammuu Waaqayyo keessa ture. Bara sammuu Waaqayyo keessa ture guyyaan isaa barri isaa mul'anni kun itti dhufuun isaa yeroon isaa waan kaa'ameen qabu. Namni gaafa karoora tokko karoorsu mul'ata tokko hojjechuudhaaf karoorsu kana kanaan hojjedha galmi mul'ata koo kana ka'umsi mul'ata koo kana viizhiniin isaa kana mul'anni isaa kana jedheeti kaayyoon isaa kana jedheeti mul'ati tokko gadi ba'a. Dhaabbata guddaa tokko yoo dhaabdan bu'aan koo maanni bu'aan warra raanmatanii maanni galmi isaa maanni wanti miidhu maanni yoo miidhama keessaa wanti oolchu kan jiru kaampaanoonni warri hundeessan yookiin dhaabbata gurguddaa warri dhaaban akkasitti kaa'ama. Waaqayyo dhaabbata cimaa tokko dhaabuu gaafa barbaade mul'ata isaa keessa waan isa fakkaatu tokko sammuu isaa keessa ture jedhee yaadaan. Waan isa fakkaatu qaamaan dhaqnaan fuulaan waan isa fakkaatu tokkotu sammuu isaa keessa ture. Sammuu Waaqayyo keessa ture. Jalqaba wanti nama jedhamu tokko sammuu Waaqayyo keessatti mul'ate abjuu ta'e mul'ate. Waan kana gadi baasuudhaaf pilaanii jalqabe Waaqayyo. Guyyaa meeqatti yaade laatadhee yaada. Guyyaa meeqa hojjetedhee yaada. Guyyaa isaa wallaalee man dhiise turan hamma inni itti karoorse abeen taa'e. Haa ta'u malee guyyaa wayii itti yaadee mul'ata kana gadi diriirsuudhaaf waa jalqabe. Amma mul'ata kana isa na keessa jiru kana warra na waaqeffatan kumaaf kitila warra na waaqeffatan jiru ergamoonni waaqarraa garuu warra na waaqeffatan gaditti waan na fakkaatu waan nan uummadhuuf jedhee waan isa barbaachisuuf jalqaba karoorse. Inni dhaqee samii kanaaf lafa kana uume sarara boqonnaa tokko jettan. Lafa kanaaf samii kana uume laftiin hin barbaachisa. Mul'ata koo kanaaf laftiin barbaachisa. Samiin hin barbaachisa. Mul'ata koo kanaaf bishaan hin barbaachisa. Biqilaan hin barbaachisa. Beelladoonni hin barbaachisu. Ifti dukkanni hin barbaachisa. Wanti nama barbaachisu mul'ata koo barbaachisu guutummaa guutee ka'een mul'ata koo irratti investii godha jedhee Waaqayyo. Aduun akka barbaachisu, bishaan akka barbaachisu, sooranni akka barbaachisu, dhugaatiin akka barbaachisu, qilleensonni waan hundumtu akka barbaachisu qopheesseeti. Mul'ata isaa fuudhee gaafa guyyaa ja'affaa kottaa baqammaa isa yaade sana isa karoorsaa ture sana isa mataa koo keessa bu'e sana mul'atichanin diriirsa jedhee xaxxafee kaa'ee hafuura jireenyaatti baafatee nama ta'eedha. Kun mul'ata Waaqayyooti. Dhalachuu jechuun dinqisiisaan dhalachuun dinqiidha kan jedhamu yookiin ajaa'ibsiisaadha kan jedhamu sammuu Waaqayyo keessa turuu keenyadha. Nuyi sammuu Waaqayyo keessa waan turreef sammuu seexanaa keessa hin turre, sammuu namaa keessa hin turre, sammuu eenyu keessa hin turre wanti nama jedhamu mul'ata Waaqayyoo ture. Waaqayyo mul'ata isaatiif immoo ajandaa karoorsee fixee gaafa fidee ka'u immoo nama uumee ka'u immoo waan hundumaa irratti immoo mul'ata isaatiif iddoo olaanaa kennee aangoo gooftummaa waaqummaa immoo irratti qabaadhaa jedhe. Surraa irratti qabaadhaa jedhe. Bineensota bishaan keessa jiran warra munyuuqan qilleensa keessa warra balali'an hundumaa irratti immoo aangoo qabaadhaa. Gooftummaa irratti qabaadhaa. Surraan keessan immoo isaan haa sodaachisudha. Seeruma boqonnaa tokko guutummaa isaa dubbistan immoo mul'ata isaa kana immoo maal godhee halaqaa irratti godhe wanta uume kanaaf immoo waan mul'ata isaa barbaachisu kana halaqaatti godhe yookiin gaggeessaatti godhe. Kanaaf saree kan itti moggaase, jaldeessatti maqaa kan itti moggaase, bineensatti gaarawwanitti lutti kan moggaase mul'ata Waaqayyootu maqaatti moggaase. Namicha maqaan isaa Addaam jedhamu mul'ata Waaqayyoo waan tureef sammuu Waaqayyoo keessatti uumame jechuudha.
addaamtu hunduma isaa maqaatti moggaase waan hundumaa irratti immoo gaggeessaa godhe ardi addunyaa tokko keessaa dhufeetu addunyaa wayii kalaqe waaqayyo dhufe addunyaa wayii ardii wayii kalaqe addunyaa baay'eetu jira addunyaa kuma ergamoonni kumaaf kitilaa waaqayyo waaqessan bara baraan waaqessan jira addunyaan kan biraan immoo addunyaa isa waaqayyo uume isa kana kunoo ardiiwwan torba kana keessa addunyaa isa kana uume kanadha addunyaa kana keessatti halaqaan gaggeessaa waan hundumaa kana mul'ata waaqayyootu halaqaa irratti ta'e ture baay'een dinqisiifadheen akka sammuu waaqayyo keessatti uumamne baay'een dinqisiifadheen maqaa waaqayyoo alfaatu mee akka waaqayyoof reebaa galateeffadhaa kun mul'ata waaqayyooti waan xiqqoon isin yaadachiisee darba yeroon goonan geessu waan xiqqoon isin yaadachiisa jireenya keessan keessatti karoora karoortanii beektu ture yaada yoo akkamte caamaa bituudhaaf karoortanii beektu ture yaada yoo abbaan bira ta'uu baate taas makiinaa yaabbattanii biyya keessanii dhuftanii dhufuudhaaf pilaanii baafattu birrii meeqaan achi gaattanii pilaanii baafattu ture yaada yoo waan bira karoorsuu baattan nam tokko karoorsaa daawwachiisuudhaaf gufannaa qaba akkamitti gufata maal yoo ta'e immoo jabaata jedhee pilaanii baasa namni barate tokko yookiin bakka namni pilaanii qabu tokko karoora qabu tokko waaqayyo gaafa nama uume karoora hunduma isaa xumuree lafa kaa'e haa ta'u malee gaafuma namni kun immoo uume immoo Eden keessa kaa'e immoo waa'een kufuu isaanii waa'een baduu isaanii waa'ee waaqayyo hariiroon isaanii cituullee waaqayyo keessaa dhokataa miti dee yaada jira waaqayyo wallaalaa miti alfaa fi omeegaa si jalqabaaf salmaati yeroo addaamii yookiin mul'ati waaqayyo kun uumaa isaa wajjin abbaa kalaqaa isaa wajjin gargar ba'u jira waaqayyo hin beeka kana sababiin isaa alfaa fi omeegaadha waan ta'eef abbaa kalaqaa isaa addaam abbaa kalaqaa isaa abbaa mul'ata isaatii sana yeroo inni itti dagatee fakkeessituu sana yeroo inni dhaggeeffatu waaqayyo yaada isaa keessaa qaba maal jedhe beektu garuu yoo kufan iyyuu immoo mul'anni koo yoo kufe iyyuu mul'anni koo dhaabate yoo waan ta'een kufe iyyuu iddoo ani barbaade sanatti nan deebisa kan jedhu pilaanii waaqayyoo ture maqaa waaqayyoo alfaatu as jirtu as kan jirtan dhaggeeffadha so mul'ata waaqayyoo ture yoo kufe iyyuu mul'ati koo kun yoo kufe iyyuu mul'ata koof nan yaada kan jedhu pilaanii waaqayyoo ture mul'ata jechuun akkas jalqaba waan tokko jalqabdee kaate yoo rakkoon itti dhufe gufannaan itti dhufe gibirri itti dhufe ukii waan ta'e itti dhufe maaliin kaasa kan jedhu pilaanii kaachuu qabna namni karoora isaa milkaa ta'u waaqayyo garuu karoora qaba waan ta'eef yoo mul'ati koo kun kufe maaliin fayyisa kan jedhu pilaaniidha gaafa seexanni goyyomse gadi baase waaqayyo akkas jedhe seexana abaare bofa sana abaare hawaaniin abaare addaamin abaare inni ishee keessaa ba'u immoo mul'ata koo boolleessite hariiroo ijoollee koo kutte hariiroo mul'ata koo gargar kutte inni ishee keessaa ba'u immoo mataa kee irra gadi ejjeta jedhe haleluuyaa maal jedhadha mataa kee irra maal godha gadi ejjeta aaree dubbate natti fakkaata waaqayyo iddoo kanatti gaddaa dubbate waaqayyo iddoo kanatti garuu aaree akka miira aariitiin miira maaliif mul'ata isaa tutuqame hariiroo nama inni mul'ata inni uummateetu harkaa cabe waan ta'eef mataa kee irra ejjeta bara inni dhufee iddoo kootti deebi'u immoo jira mul'ati koo badeen badu dhalachuun dinqisiisaa kan jedhu jalqabaa sammuu waaqayyoo keessatti dhalachuun keenya dinqii ajaa'ibaati namni kamiyyuu sammuu waaqayyoo keessatti dhalata lammaffaa eegga namni addunyaa sammuu waaqayyoo keessaa dhalachuu keessaa kufee booddee waaqayyoo gadameessa keessatti yookiin haadha keessatti nama keessatti akka tolfamuuf waaqayyoo dhalachuu akka dinqisiisaa tokkotti nama keessatti jalqabe gadameessa keessaa qabxiiwwan gurguddaa sadiitu jira tokko gadameessa keessa kan jiru gadameessa haadha keenyaa keessatti gaafa dhalne rakkoon gurguddaa yookiin gaaffiiwwan gurguddaa jira isa jalqabaa carraa jiraachuu hin qabne jira kan biraan carraa ati yookiin an nama ta'uudhaaf namni nu wajjin dorgome nama miliyoona tokkotti lakkaa'amutu nu wajjin dorgome nama ta'uudhaaf biologically sirriidha ana wajjiniin nama miliyoona tokkotti na wajjin dorgommitti lixe achi keessaa carraan ani tarreessaan argamuun koo akka ajaa'ibaati namoota miliyoona tokko keessaa 999,999 keessaa latu carraa keessaa paa jedhe keessaa argame tarreessaa keessaa ta'e it's very dinqi no baay'ee dinqiidha kun situ keessaa ba'e sakana carraan tokkoffaan inni lammaffaan gadameessa sana keessatti carraa du'aa baay'eetu jira sadaffaa irratti immoo dhalatanii maqaan immoo gadi ba'anii du'uun jira waa'ee dhalachuu kana akkasiin hin gammanne nan beekaan Itoophiyaan keessumaa Afrikaan waa'ee dhalachuu maal jedhan yaadu qabxii sadiin sinitti hima warri faranjootaa dhalachuuni birqiidha isaaniif kanaaf mootummaan biyya sanaa nama dhalatuuf mindaa kennaa biyya Afrikaatti dhuftan immoo Afrikaa keessa Itoophiyaatti dhuftan immoo dhalachuu maal ni beektu dirqiidha sitti mafaan maal afaan dubbadha humna giddiidha kodichatti dhuddi mucaawaatti hin guddisuun qabu Afrikaadha amma kanaaf hin gammaddanii wareegaan dhalanne miti baay'een keenya saree du'uu nama caala gaafattan biyya Itoophiyaa keessatti nama du'uu salphaadha jedhu kanaafidha dagiddii waan dhalanneef inni alatti rakkina qabu bakka buute caragaadhu yoo barbaadan
bakka buuti ambiraa dhufti maa rakkattan sanan sanaati garuu dhalachuun koo ajaa'ibaan harka fudhaame an dheera jabeessaadhaame maaloo sani maaloo deebi an dheera jabeessaadhaa maaloo seexanni si gargaara gaafati maafa dhaladhe ibiddumatti hin gaafattu mee gosh sirrii masinyatti si gargaarti dhalachuun kee ajaa'iba kanaaf faranjoonni nama dhalatutti waggaatti happy birthday kabajatu dhalachuu isaaniitti gammadu waa'ee dhalachuu isaanii dinqisiifatu warra dhalachuu isaatti hin gammanne utuu waldaa manarra gad dhaabde iyyuu hin galuuf dhalachuu keetti dura gammadi uumaa keetti dura gammadi uumaa kee dinqisiifadhu uuma kee dinqisiifadhu tajaajilli jalqabaa kiristaanummaan jalqabaa kanarraa ka'a harka si uume dinqisiifadhu jireenya uumamte kanaaf galateeffadhu gammadi waaqayyo fuulduratti dhalachuun maanni waaqayyo fuulduratti garuu dinqiidha hafuuraan keessatti garuu dinqiidha dhalachuun akka dinqiitti dhalan amma gaa birqiinis umaamiti dirqiinis umaamiti nuuf immoo dinqiidha ajaa'ibsiisaa nuyi akka ajaa'ibaatti dhalachuutti walii galla nuyi gadamee saala keenya keessatti dhalachuun sadaffaan gadamee saala keenyaatti isa sadaffaatti darba sadaffaan immoo yeetti dhalanne gaam amma yeetti dhalanne sadaffaatti dhalachuun gadamee saala keenya keessaa dhalanne dhalachuus gaa waan hin taaneef ilmi waaqayyo Yesuus Kiristoos dhufee gadamee sa dubartii Maariyaam jedhamtu gidduu keessa seenee waan namoonni laphee isaanii jireenya gadamee sa dubartii keessatti dhalannee dhalachuun gaarii cubbuutti dhalanne waan ta'eef cubbuu fudhannee handhuura cubbuu dhalanne waan ta'eef cubbuu haadha keenya dhaaleen aaltummaa cubbuu fudhannee dhalanna waan ta'eef handhuura haadha keenya irra cinna waan ta'eef dhalachuun kun dhalachuusa sirriin ta'u waan ta'eef Yesuus Kiristoos garaa dubartii keessatti lixee handhuura dubartii yookiin Maariyaam keessaati utuu hin qoddatin amma gaa dhalachuu bifan geeddara jedheetu Yesuus gadameessa haadha keessaa dhalatanii dhalachuu hafuuraanuu hin ta'u waan ta'eef cubbuu fudhannee dhalanna waan ta'eef Yesuus cubbicha dhaqee garaa haadha keessatti dhaqee baateeti dinqinoo maqaa waaqayyoo alfaatu dhalachuun sun dhalachuu gaarii miti waan ta'eef jedhee ofii fannicha dhaqee achitti baatee dhufe akka inni deebi'ee Yohaannis 3:4 mootummaa waaqayyootti galuudhaaf yaada Niqoodimoos lammaffaa dhalachuutu siif ta'a jennaan gadameessa haadha kottan deebi'a lakki hafuuratti kan dhalate lakkoofsa 6 hafuuratti kan dhalate hafuura foonitti kan dhalate immoo fooni hafuuratti dhalachuu qabda irra deebite dhalachuun sadaffaa ameen haleluuyaa dhalachuun gara haadha keenyaa gaa waan hin taaneef hafuuratti dhalachuu qaba amma hundumtuu hafuuratti namuu qabaa jedhe guddaamti moo eeyyee inni baratees moo eeyyee hafuura qulqulluutti gaafa dhalatu an sanyiin koo Oromoodhaan jettu foonitti kan dhalate fooni waan ta'eef hafuuratti kan dhalate hafuura waan ta'eef ani faranjii biyya faranjiitti dhaladhe jettu hafuuratti dhaladheetta mucaa hafuuraa taatee dhufta malee Oromoo taatee dhuftu Amaaraa taatee dhuftu faranjii taatee dhuftu mucaa hafuuratti dhalate taatee dhufta kun dinqii dhalachuu dinqiidha sooressa ani hiyyeessa jettee nuftu gaafa hafuuratti dhalattu ani hiyyeessa ofiin hin jettu hafuuratti kan dhalate hiyyeessa miti dinagdee lafaan hiyyeessa miti hafuuratti kan dhalate kan Wallaggaa miti kan Arsii miti jechuudha Shawaa miti jechuudha hafuuratti gaafa dhalatu nam tokko mucaa waaqayyooti bakka nagaadha Addaam ooyye Hawaan ooyye waliin jedhu ture waaqayyo wajjiniin hariiroon sun garuu kecite booddee hariiroo sa gaafa Addaamummaa cite sana deebi'ee waaqayyo ooyye waliin jedhu dafanii mucaa ko eesh waliin jedhu dafanii kan hafuuraati waan ta'eef ni dhageenya dandeenye harka keessa ol fudhaa amantiidhaan waaqayyo waa'ee dhalachuu kee akkasiin jedhaa jira ati dhalachaa jirtaa dhalatteettaa dhalachuuf jirtaa hin guddatta siin jedha waaqayyo yeroo sadi dhalannee inni sadaffaa booddee garuu carraa sadaffaa booddee deebinee dhalannatu hin ta'in hin guddanna isa Phaawulos jireenya Kiristoositti guddachaa deemna hanga Kiristoositti guddanna jedhe Phaawulos dubbate sana hin guddanna yeroo muraasa guddanna gara maalatti guddanna jaalalaan hafuuraan kadhachuudhaan waan Kiristoos jaallatuun hafuuratti dhalanne waan ta'eef waan hafuurri barbaadu hunduma isaa egaa xinnoo guddanne booddee immoo Yesuus maal jedhe beektu hafuuratti warra hafuuratti dhalatanii immoo hafuuratti immoo jireenya hafuuratti immoo Kiristoositti guddachuu jalqaban immoo mana isinii qopheesseera dhufeenni isin fudhadhaa mirga koo teessu warra hafuuratti dhalatanii guddatan dhalannee yeroo muraasa guddanne bara baraan dhandhee jiraachuuf dhalachuun kun ta'e dhalachuun maal barbaachisa beektu waggaa dheeraa waaqayyo wajjin waan jiraannuuf amma yeroo dhalootaati yeroo dhalannoodha